Deebii asiin sin baasu. Kan si dhibu argate akkas ishee goote illee ishee maaniin fuudha. Jabaadhu jaalalli si anaa filannoodha. Adoolessa 18 bara 2008 malli koo maali? Osooti xalayaanaaf ergiteen immoo deebisii gammachuun koo amma miseeta. Si ammachuufan harka koo diriirsa. Ati garuu hin jirtu. Foolii kee hawwataa fagoo irraa ofitti nama waamu sana suunfachuuf yeroon dhufu teessoo kee dhaba. Fuula kee miti suura kee yoo yaadeera. Akkan si dhabee soon beeku si barbaaduun kottuma caalaa bula. Hiddi hariiroo keenyaa citee kan kee deebi'ee yuulateera. Kan koo garuu yookiin hin gogne yookiin hin mul'atne mana hidhaa yaaddoo kee keessan jira. Malli koo maali? Naaf himi fala. Waan sin ilaallanne keessa seenuun gaarii miti. Ani moo? Eeyyee waraqaa xiqqoon icciitii eenyummaa gobaatu kun ergaa siif barreeffame miti. Jireenyi tasuma wanta darbe akka nuti sirreessinuuf carraanuuf hin laattu. Filannoo nuti qabnu jireenya keenya gara fuulduraa sirreessuuf himaluudha. Akkan ergaa kanarraa dubbisetti immoo namni ati ergaa kana barreessiteef addunyaa mataa isaa keessa jiraachaa jira. Atis ofitti deebi'ii jireenya dhuunfaa kee eegali. Martuu kan saati kanaafuu wanta uumaan siif kenne harka isaarraa eegi. Fala barbaadaan ture fala argadheera. Galatu. Inni iyyin. Gootota biyyaa fi saba isaaniif halkanii guyyaa dafqan sana qofa miti. Warreen lubbuu isaanii bilisa baasuuf jilbeeffatan illee hedduu isaanii kan kuffise kun warra moonarra ga'e. Maalinni? Jaalalicha ka. Kanaafuu amma eenyutu eenyuun jaallatere? Siin galuu anatu siitiin jaallate. Wai, situ ana ammoo. Dhoqqeen lafaaf sodaatan funyaan nama tuqa jedhan. Dhoqqeen lafaaf sodaatan funyaan nama tuqa jedhan. Amma naan dhoqqee jechuu kee tire. Siinim. Ati maal goote anatu nama see re'ee akka kee jaallate re'ee. Dafiinaa kottume. Yaa'umaa koo jaalallee koo kanaaf akka nama namuuf na gargaari. Nagaan naaf ooli. Umurii dargaggummaa koo qaccee keetiin gara fiinaaf abboomu. Jaalallee amanama. Akkati jaalallee kee baay'ee amantoo fi kee moof shakkitee isheef amanamuuf jecha moo waaqayyoon nu bira deebina. Akkati kadhannaadhaan rakkistu dhaga'een ture. Odoo agaatu siif jira. Amma telegiraamii seeniitii viidiyoon siif erga ilaali. Dhiirummaa koo beessa godheetti agarsiiseera. Kan ammoo namoonni akkamittiin nan amana. Namni boriif abdatanii waan hundaaf karoorfatan akkamittiin nama kana. Namani akkamittiin nan amana. Obsy koo. Dhaabbadhu na cinan dhufin. Maal taateedha? Deebii natti hin dhiyaatini. Daandii dogoggorteetti asiin sin fullaasu. Karaan kun gabaatti qaama kee gurgurattutti sin baasu. Dorgommii keessa jirta. Injifachuuf miira kee hoogganuu si gaafata. Miira kee hoogganuuf immoo teessoo amanamummaatu sitti irrata. Deebii asiin sin baasu. Deebii asiin sin baasu. Maali ni maal taate? Mucaan nan jaalladha jedhee sitti mikunnoosa sanadha. Maal jechuudha akkamittiin gadi deebitee nama kophee qulqulleessu jaallata? Hiriyoonni keellee maal siin jedhu? Isaanis abbaan barbaade waan barbaadaa jiru. Maaloo adaraa kee yoo dhuguma obboleettii kee na jaallattatee miira kunaaf badhu fedhii kunaaf kabajiiti karaa inni itti na jaallachuu danda'u haala naaf mijeessa. Tole ol ka'e. Dhaqeen bareenii dhufa sitti na eege. Naafi. Maal gochaa jirta?
Achumarraanis kophee keessi faa qulqulleessu. Ani immoo dhufeen kaffala. Ati moo? Labsi bakki kun bakka kophee qulqulleessaa Obsiiti. Maarree koottaa kopheen keessan siniifaa bareedu. Oo noori baga nagaan dhufte. Noori kaayi. Tole. Loon kuma horaa. Akkam hojiin? Bareeda galata uumaa samii fi lafa akkam simbira jireenya hunduu gaariidha miti. Gaariidha. Shoo saafaa galata isaa. Al tokko dhiifamu. Abshir. Tolee nan deebi'a. Maal ana baarsan qabaa garan deemutti kan daandiin natti cufamu. Ani guddinaaf hin tattaafadha dhagaa guddaan tokko garuu baruma baraan gaduma naquu carse. Maal taate maal dhageessee dhufte? Bakka kana taa'ee qoonqoo kottirri isaa guyyaatti tokko nyaadhee qarshii walitti kuufadheen obboleettii koo tokkitti qabu gara biyyaan baatti ergadhe. Garuu maal godha iyyummaan ni mana nu godhatan malee nu gadhiisuu hin dandeenye. Amma ishiin maal taate reetas gabbaa natti mime? Mana isheen hojiif qacaramtee seente uumaa tokko hin taaneef baay'ee ishee cunqursoo hojiitti baay'isu jedhan. Sanarra darbee haalli qilleensa biyya sanaa uumaa tokko hin taaneef baay'ee na dhukkuba jechaa jirti. Dhiisa kanaaf furmaanni tokko na bira jira. Dhugaa? Garuu osoon furmaata siin kenni waan tokko naaf goota. Atumti kanaaf furmaata na argi malee maaliin sii godha maal sii gochuu hin danda'a? Ilaaliin mee eela isheen kun obboleettii koodha wal baraa. Tole Obsiin jedhama. Toleen immoo Miseen jedhama. Hingaa kana caalaa booddee wal bartu baasii barbaachisu hunduma obboleettii kee faannan guutaa. Eejensii kana karaa kanaan isaan quunname yeroo gabaabaa keessatti xumurra jedhu. Hiikaa tiraavel eejensii? Eeyyeen. Shamarran biyyoota garaa garaarraa gara Dubaay dhufuu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti isiniif xumurra. Lakkoofsi bilbilaa isaanii suma kana? Eeyyee suma. Nan deebi'a sin ammas taasa'a. Reeffa binnaa reeffa gatii guddaan qarshii si yaaddanii olitti reeffa socho'anii binna reeffa socho'aa. Reeffa gatii guddaan reeffa deemu ni binna dhagaa dhageessisaa. Reeffa deemu gatii sin barbaaddanii oliin ni binna. Hin dhageenye moo giiftiin gurgurattu? Maali? Eela kaakunoon dhageenye reeffa socho'u yookiin reeffa deemu bitaan jiran natti gurguradhu. Itoophiyaan birrii moonii doolaar paawundi dandeetti si kamiin sirraa bitu kamiin natti gurguratta. Reeffa socho'u? Anuu reeffa socho'u hin qabu deemnarra. Kunoo namoonni keenya baay'een isaanii qabeenya gatii guddaa baasuu fi qaban osoo qabanii garuu akka qaban hin beekan. Kunoo reeffa qabda gurguradhu. Reeffa socho'u naan jechaa jirti moo? Sumaan jechaan jira maal gadi fiddaa. Eenyu nana ammoo? Nadhayi Lafatti isheen dabalu. Anaan reeffa jetti na gaddi. Naafi! Nadhayi kaa gootu. Mucaa maraatu kana tuqxee anaafatti isa dhumaadha. Sitti meera. Kottu hin deemna. Hello. Waan yaadeen fashalaa'e waan tokko milkoof. Isa kana boodatti deebinaan iyyootoon siif bilbiluuf jechaa jiru naa bilbilte waa hundaaf diizaayinii sana marnaan jette. Isan sitti mudhiiste kana na gaafattaayi. Hundaaf diizaayin magaala Finfinnee naannoo Muujjaa yookiin Shiroo Meedaa jedhamuun beekamu gamoo Dabrii tokkoffaa irratti argamu. Uffata tifeet akka fedhe keetti diizaayin siif godhu biyya alaas biyya keessaas teessee lakkoofsa bilbilaa isaanii isaan qunnamuu dandeessa deeliveerii ni qabu. Waan inni jedhu sitti dhaga'amaara? Waan inni jedhu tokkoyyuu natti dhaga'amaan jiru kottu hin deemnaa maalluu godha. Tole galatoome. Ani kan hin jedhu ati immoo maal taate maaltu siif milkaa'u dide? Dhiisinni kan koo immoo milkoofne dhufeen sitti matakkaa yoon rukutiin deeme. Tole kottu. Maaloo armeen ishee duuf jechaa jirti. Armeen ishee waa taanaan ishees nan dha'a. Maaloo maal ta'a qarshii 50,000 namarraa yoo naa barbaadde. Dhugaatis na arguu hin dandeessu miti. Murteesseera Obsii koo dhiifama naaf godhi. Maal murteessite? Dhabattee adabu malee kabaja koo gurguruuf murteesseera. Maal jechuudha naafati waliin kabaja keenya eeggannee bultii ijaarranna jennee waadaa waliif hin galle. Isa kana waan hunda gaddeessitti fakkaata? Abbaan koo akka hin jirre beektaa firoonni koo hunduu dugda natti gataniiru. Harmeen koo isaan jiru qoricha dhabdee aduu ture. Lakkii akkas jechuu koo miti kallattii biraan barbaada. Kallattii hundumaa yaalee dadhabeen kana murteessaa jira. Obsi na dhaga'i. Anarraa kaasee namatti barbaaddu miti. Durba kan biraa barbaadda. Yaa hiree
jireenya kaniif toltee qaananiin jiraachistu Murteesseera gadi bahina fuudha. yaadaba yaa ishee harka nama ilaalchistu yaa ishee nama gargar baastu yaa hiree jireenya kaniif toltee qaananiin jiraachistu Akka irraa kositti gammadeen beeku. Shamarran nagaa irratti ergite keessa isheen kun hunda isaanii hin caalti. Maal ishiin qabameen kun? My God. Garuu kan naan galle akkamitti sagaammatti durbummaa baattee deemti. yaa ishee nama gargar baastu Dhiirri hin jiruu? yaa hiree jireenya Isallee dhiisi qarshiidhaan ishee macheesse. Maallaqa isheen argite hin beekne hin kenneef. Ittiin deemtee haadha ishee rakkattuuf dhukkubsattu haa yaaltu. Baga gammadde. Isheen atamma qarshii keetiin akkas gootee akka gootaatti dhaalachaa jirtu kun jaalallee koo irraa fuulduratti immoo ishee fuudhuuf karoorsedha. Kan si dhibu argate akkas ishee gootee illee ishee maaliin fuudha? Yoom eessaa fi akkamitti akka ta'e beekuu baannu hundi keenya iyyuu nu du'u. Akkasuma immoo gatii adabbii keenyaas ni argata. yaa ishee nama gargar baastu Inni qabu qabatee fincaa jedhan mammaaksa Oromoo sitti immoo lafuma bu'ee deema. Nama laalchisayyuu nama hin ilaalin isa qabdu waliin hin geessu. Nan ilaalina. Ati na ilaali keessumattuu ati inni dhiira nan ilaalin. Ofittoodhaati garuu. Maaluma ta'a guyyaa tokkoon ishee faana ooleen. Maal ati waraabisi? Arras na jalqabdee kun. Naga dhiisi mucaa maraatuun kun irra deddeebiin na tuffachaa jirti. Ilkaan isheen irraa fixaaf. Naafi akka inni harkisee babuuf jedhu beektamni maraatu akka inni ta'e immoo laalaa jirtu. Kottu kana dhayi. Ilkaan kun irraa fixi kaa kottu. Na dhayi. Kottu. Dhiira yoo taateen dhuftuure. Hichi. Akkam taate irrammoo milkoofte. Har'as hin milkoofne. Yaaddeetta asilaatti hin ganna kanan ba'aa ture. Oolmaa keenyarraa akkamitti ilaaltere? Dhugaa baay'ee namatti tola. Gammadduu na goote. Garuu mee ati eenyuma waan taateef gaafan si biroo akkana gammaddu ta'an? Ani mooticha jaalalaadha. Dhugaa tokko sitti himu? Addunyaa jaalalaa keessatti si qofaan bare. Ansi malee ittoo osoo guddaa hin qabnedha. Addunyaa jaalalaa keessatti si qofaan bare. An dhuguma si malee ittoo osoo giddaa hin qabnedha. An si malee ittoo osoo giddaa hin qabnedha. Labsii ilaana dhagaa addunyaan kun sobduudha fakkeessituudha. Addunyaa kanarra jaalala wanti jedhame tokko illee hin jiru. Dhibbantaa dhibba keessa walakkaati ol baay'een isaanii jaalala icciitii dadhabina kee godhanii sitti fayyadamu. Gaafa ati jaallattu kabaja kee eenyummaa kee inni guddaaf inni ijoon immoo qabeenya kee si gaaga'uuf sitti dhufa. Gaafa haala mijataa sirraa dhabu immoo si dhiisee deema. Isheen durbaa jaalalleen kenni dhiiraa si dhiisee nama biraa fuudhee uffata gaddaa sitti nuffisiin. Akkasuma immoo inni dhiiraa akka koo kana jaalalleen kee nama biraa faana teessee nama biraatti heerumuuf osoo isheen hin karoorfatiin. Jaalala wanta jedhamurraa kiiloomeetira 1000 fagaadhu. Akka abbaa barbaadde filattee fuututti hojii keetti jabaadhu. Jaalalli si anaa filannoodha. Inni beektamoo namicha kana? Lakki dhugaa harruman isa arge. Namicha kana hin beekun harariifun argaaneera. Inni kaleessa si beeku warra si haala bu'aa bahii jireenya kaleessa waliin dabarsite hunduma isaa dagatee jiraatti si awwaala. Waa'ee keenyaa isaa jiraa turme dhaqeen gaafadha. Lakki maaltu si gasheessi nama akkasii wajjin maal jaasofte kottu hin deemna.
Uff, dhufte ga kun har'as maaluma godha maal nama ishee gorsuun qabdu maaluma yoon godhe na wayya. Obsy, si jaallachuun koo kabaja koo siif kennuun koo qullaa koo sitti agarsiisuun koo cubbutee sitti mul'annaan bilbila koo bilookii goote. Ati nagaan qabdu jalqabumayyuu si miti kan na jaallate. Sanummoo si gammachiisuuf miira keessi eeguuf jedhee si waliin ciiseera kabaja keessa fudhadheera. Kana booda immoo nan barbaachistu. Anaaf ati kana booda waliin beeku. Ilaa hadaraa kee eenyummaa koo miti maqaa kooyyuu dagadhu. Abdii galma hin qabne na abjatiin. Na dhageessa. Ani matumaa yoomiyyuu kan kee ta'uu hin danda'u. Man jaalalaa kunoo narraan yaa ansin gargari bahee bakka miintaa. Mucaan ati nagaan qabdu maal taayoo na dhiiste? Jireenya koo keessaa ba'e. Akkamitti reemisee koo baay'een si jaalladha dhugaa. Dhugaa moo baay'ee na jaallattaa? Deemiti abbaa barbaadde jaalladhu. Har'a umurii dargaggummaa isaanii borumoo gaa'ela isaanii keessatti namoonni baay'een kan isaan jeeqamoo ta'an kun akka kee kana nama isaan barbaadu dhiisanii namoota dhimma isaanii hin qabne warra adamsanidha. Na dhagahi. Yoo ofiif jette yoo ofitti dammaqxe siif wayya. Ani miira jaalalaa tokkollee siif hin qabu. Namoota lama hariiroo jaalalaa waliin eegalan gidduu garaagarummaa miiraa fi yaadaa jiraannan jaalalli isaanii gammachuus umurii hin qabu. Kanaaf eenyuun akka jaallannuu fi eenyu akka nu jaallatuuf keessa barbaadne ofitti dammaqna. Ni guddaa. Baay'een si yaade maaliif amma kanatu nan argin turte? Kun akeekkachiisa keessa xumuraati. Kana booda deemsee cinatti si arga jennaan obboleettii kishee baay'ee jaallattu sanaaf wayyoo. Na gaddisime. Na gaddisi maaliif na yaadda maaliif si godha maaliif nan dhiistu sitti meera miti. Na dhiisisin jedheera garuu nan argin na dhiisisin barbaadu. Eela sanumaa ishee gaggeessaan jira kun. Chaa'u kana booda waliin arginu si jibbeera nama si jaallatu barbaaddu. Kunoo ishee gaggeesseera obboleettii koona jalaan tukin. Akkasiif wayya. Osoon akka durii amma dheessi dubbisee kokkolfee si gaggeessee gammachuun koo amma miseeta. Garuu maal godha dirqamni tokko sirraa adda na baasuuf natti dhufte. Dhiifama. Waanan baay'ee ishee jaalladhuuf garaarraa kutachuun natti cimnaan malee dhiisee gaggeesseeraan dhiifama. Hamma obboleettii kee faarsaa akka kaffaltuuf hamma obboleettii koo akka jaallattu si madaaleen jira. Dhaqa obboleettii koo boosisii nama. Dhaqiif yeroo jaalalaa gaarii. Misee! Ammuma kana ulfaataa isla. Maaltu? Nama jaallatan irraa gargar ba'uun qaba. Duutii surraa gargar nan baasii yoon jedhe seera uumaa cabsuu ta'a. Anaatiin kana booda sirraatii du'a malee wanti gargar na baasu hin jiru. Maaltu ta'ee ture? Ela kunnoo argitaa soddaa koo gara fuulduraa sana qormaata na qoree ture qormaata isaa darbeera. Turime. Ati garuu maaliif nan fuutu yoom na fuutaa? Fuudha. Fuudha. Yoomiin si fuudha beektaa? Gaafa dilbanniif garanfasne walirra oolan. Isaan immoo yoom walirra oolu? Hin beekamu tarii waggaa 10-15 yookiin immoo walirra ooluu dhiisuus danda'u. Maal jechuudha? Yoo isaan walirra oolan ta'e tutuu nan fuudhin hafta jechuudha? Lakki akkas jechuu koo miti. Akkam jirtu nagaa keessanii? Lakki isaa immoo waan barbaannu argannutti gadi hin teenyu mucaa keessan mucaa keenya barbaacha dhufu. Mucaa keessan isa kamiif mucaa keenya barbaaddan? Mucaa keenya isa bareedaa shamarran irratti ol fixaa ooltu kanatu mucaa keessan ishee fokkistuu kana barbaada. Tole sammuu mucaan keessan maal qaba? Kaalsii kan Paakistaan 2 fi kan Taayilandi 1, surree boondaa 3 fi kan Turkii 1,
Kophee Saamu'eelii fi Adiidaas akkasuma immoo gaafa ayyaana waggaan kan kaawwatu kophee qodaa tokko qaba. Tiishartii fi jaakettii immoo kanuma biyya keessaa lama qaba. Tole sammuu erga jette qoosaa mucaa keessanii hedduu waan jaallanneef intala keenya bilisaan isiniif kennineerra. Isin qoosaani maalan qoosaa? Qoosaatu ishee jiraachisaa intala keessan. Moo manatti jibbitaniittu? Isheen fuudhanii ba'aa keessan isin irraa kaasaa fudhaa deemaa jiru. Obsy! Obsy!